Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana tamsaasaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin afeeraa qophii keenya duraatti dabarra. Ministeerri nageenyaa dargaggoota tola ooltummaadhaan leenjise 3,300 ta'an marsaa sadaffaadhaaf leenjise kutaalee biyyattii garaagaraatti bobbaasee jira. Naakur Malkaa jalqaba torbanii gabaasa erge ture. Qindeessaan sagantaa tajaajila hawaasaa tola ooltummaa Dr. Yohaannis Ammane sagantaan kun waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa fiduu keessatti gahee guddaa qabaa jedhan bu'aa argamaa jira jedhanis ibsanii jiru. ሰላም ሚኒስቴር ይሄ ለሰላም ግንባታና ለብሔር መግባባት የሚለው ኢሹዎች hojiin waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa fiduu gama sagantaa kanaan hojjetamu bu'aawwan gaggaarii argamsiisaa akka jiru qorannoo taasisneen hubanneerra. Hojiin kun akka itti fufiinsa qabaatuuf illee hojjetaa jirra jechuun dubbatan. Dargaggoota marsaa sadaffaan leenjisamanii yeroo ammaa naannoo kibba lixaa Itoophiyaa godina Daawuroo keessatti tajaajila kennaa jiran keessaa Galaanaa Guutuu isa tokko ta'uu dubbata. Waan sagantaa kanarraa argadhe jedhus yeroo ibsu. Tokkoffaa haala jiruu fi jireenya akkamitti sooshaal laayifii uummata wajjin akka namni tokko jiraatu. Fakkeenyaaf amma namni tokko sababa biraa wajjin sabni biraa akkamittiin akka walitti dhufu. Chaalenjiin haalli qilleensaa biyya biraa irraa biyya kana dhufee itti biraan jira. Lammaffaa isaa immoo uummata isaa wajjin walii galuudha. Aadaa isaanii irratti, haala nyaataa isaanii irratti, haala uffannaa isaanii irratti, haala dubbii isaanii irratti garaagarummaa isaan qabanii fi garaagarummaa nuti qabnu isaan kana lamaan gidduutti wanta tokko matee hubadheera jechuudha. Jechuun dubbatee jira. Gama biraan dargaggootni marsaa sadaffaan leenji'anii tola ooltummaan naannolee biyyattii garaagaraa keessatti bobbaasamuun hawaasa tajaajilaa turan tokko Ministeerri nageenyaa hojii ilaalchisuun waadaa nuuf seene nuuf hin raawwanne jechuun komatu. Isaan keessaa dargaggoon sababaa dhiibbaan irratti uumamuu malaa jedhuun maqaa isaa himachuu akka hin barbaanne sagalee Ameerikaatti hime inni tokko akkas jedha. Ijoollee baay'een hojii dabalataallee baay'ee qabu turanii sarara dhiisnee deemne. Kanaaf nutti maannaan rakkoon qabu isin hojii keessan fiixaan baasaa malee galmaan gaadhaa malee isa kanaaf hin yaaddeenaa nuun jedhanii achi sana amannee deemne. Kanaafuu isin tola ooltuun keessan satisfakshinii isin argattanii malee isa sanaaf waa'ee tokko hin yaaddeenaa. Booda isin otoo achi hin bahin waa'ee kana isiniif hin dhaanuun jedhanii. Erga hojii finnee boodallee erga ji'a fulbaana keessa waan isaan qabxii keenya fuudhaa turan qabxii ijoollee 3 ol qaban sirraa mannadhanii. Erga funaananii ji'a 5 amma ji'a 6ffaadha. Garuu waan tokko hin jiru amma hunaati. Shamarreen biraa sagalee Ameerikaatti bilbilaan yaada ishee ibsites ministeera nageenyaa irraa komii qabaachuu dubbatte. አሁን ያለንበት ሁኔታ ግልጽ ስላልሆነ ነው ስሜን ያልፈለኩት። አጋጣሚ አዲስ አበባ ነበርኩኝ። ሀሊ አማ ኬሰ ጅሩ ኢፈ ዋነን ታኔፈን መቃኮ ሂኒምኔ ጀልቀባ ፍንፍኔ ኬሳ ሆጂን ቀቡ ዲሴን ቶላን ተጃጅሉፍ ገረ ጅጅጋ ዴሜ ሆጂ ፎየ ኤሌ ነነርገደ ጀዴን ያዳ ቱሬ የሮ ጋፈኑ ጨራ ሆጂ ላልሴ ሆማ ቶኮን ንበቲና shakkii tokko malee isin qacarsiisnaa jedhanii waadaa nuuf seenanii turan. Amma yeroo hojii keenya fixnu ammoo calluma nu jalaa jedhan. Jetteetti dargaggootni kunneen wayita tolaan hawaasa tajaajilaa turan jiraattotaaf hojjettoota mootummaa muraasa biratti haala dogongoraan ilaalamaa turuus himu. Dargaggoota dubbisne keessaa. Ijoolleen kun gurra mootummaa ta'anii infoormeeshinii daddabarsu jedhanii warri biiroo turreenuu amanaan turre. Naannoo deemnu hundumaatti infoormeeshinii akkasiidhaan ilaalcha akkasiidhaan kan guutaman. Kan amma maatiin keenya yeroo nu gaafatan akkasidhaan hojjechaa turan. Kaayyoonsaa sana miti. Kaayyoonsaa uummata gargaaruudha, uummata hubachiisuudha, wanta dandeenyu beekumsa qabnuu fi namoota rakkatoo ta'an karra qalleeyyii ta'an wanta qabnuun gargaaruudha. Dargaggootni yeroo ammaa kana hojii dhabuu isaanii irraa kan ka'e rakkoo garaagaraaf saaxilamuu himan mootummaan akka hatattamaan furmaata nuuf kennu gaafannallee jedhanii jiru. Komii dargaggoota kanneenii irratti ministeera nageenyaa irraa qindeessaan tajaajila hawaasaa tola ooltummaa Dr. Yohaannis Ammane deebii kennanii jiru. በጎ ፈቃደኞች በዋናነት የሚያነሷቸው ኢሹዎች ከዚህ በፊት ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጀምሮ dargaggoonni kunneen ministeera muummee irraa eegalee waadaa nuuf galaniiru jechuun komii dhiyeessu. Garuu waadaan hojii isin qacarsiisnaa jennee seenneef hin jiru. Ministeerri nagaa itti gaafatamummaa labsii kennameef qaba. Achi keessatti hojii qacarsiisuu wanti jedhu hin jiru. Garuu dhaabbilee isaan barbaadan faana ni hojjenna. Dargaggoota kanneen irratti biyyi baasii hedduu baaste. Isaanis biyya isaaniif waan godhan qabu. Kanaaf ergama sagantichaa kan ijaarsa nagaa waarawaa ta'ee fi isaanis ofii isaanii akka hojii gosa kamiifuu qophii ta'an osoo hin dagatin haalli itti yeroo dhaabbileen nu gaafatan akkaataadhuma dandeettii fi amala isaaniitiif dhaabbileef eeruu kenninu ni jiraata.
dubbii keenya irratti akka kadhatamanii qacaraman malee akka ofii kadhatanii qacaraman hin barbaannu. Kaayyoo sagantaa kanaa waliin wal faallisa waan ta'eef jechuun dubbatan. Haa ta'u malee dargaggoota tola ooltummaan tajaajilan kanneen gama ittiin gargaarru qabnaa jedhaniiru qindeessichi. ለምሳሌ 1-2-3 መስሪያ ቤቶች እኛን አፕሮች አድርገውናል። dhaabbilee 2-3 dargaggoota hojii isaaniif akka barbaadan nutti himanii nutis eeruu kennineefii jirra. Gara fuulduraattis akkasumaan itti fufna. Kuni carraa guddaa tolaan tajaajiluu isaaniin argatanii. Inni biraa ammoo dargaggoonni kunneen biyya isaanii tajaajiluuf malee biyya isaaniirraa tajaajilamuuf miti kan isaan hojjetaa turan. jechuun dubbatan. Ilaalchi dogoggoraa hojii dargaggoota kanneenii irratti turellee amma jijjiirameeraa jechuun ibsaniiru Dr. Yohaannis. ብዙዎቹ እንደ መገለል አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደሚደርስ jalqaba yeroo dargaggoonni kunneen hawaasatti bobbaafaman hawaasa keessaa namoonni isaan qollefatan akka turan waajjiruma keessattillee akka qaama basaasa mootummaatti kanneen isaan ilaalaa turaniiru. Kun ammoo kan dhufe ministeerri nageenyaa hojii nageenyaa inni hojjetu hubachuu dhabuun ture. Boodarra garuu tajaajila dargaggoonni hawaasaaf kennanii fi hojii isaanii erga ilaalan booda ilaalchi dogoggoraa ture jijjiirameera. Hawaasa tajaajiluu dhaqanii kan achumatti hojii argatan abbaa fi haadha biraallee hawaasa keessaa kan argatan hedduudha. Jechuun dubbatan ministeerri nageenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 irraa jalqabuun marsaa duraan dargaggoota 10,000 ta'an hawaasatti bobbaasee tajaajila isaanii baatii 10 erga xumuranii ji'ootni muraasni lakkaa'amanii jiru. Marsaa lammaffaan kan leenji'an dargaggoonni 9,100 olii fi kan marsaa sadaffaan leenji'an dargaggootni 3,300 ammoo yeroo ammaa tola ooltummaan hawaasa tajaajilaa jiraachuu ministeerichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamaniif warreen mana hidhaa keessa jiran haqa nuuf malu hin arganne jechuudhaan mormii nyaata lagachuu geggeessaa turan. Hidhamtoonni kun mormii nyaata lagachuu akka dhiisan jaarsolii kadhataa turan keessaa tokko durataa waldaa Maccaaftuu Lamaa obbo Dirribii Damsee haasofsiisuun Tsahaay Daamxoo gabaasteetti. Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hooggansi olaanoon adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran torban lamaan darbaniif lagannaa nyaataarra akka turan miseensota maatii hidhamtootaa keessaa eeranii jiru. Miseensonni hooggansaa kunneen lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti eegalan akka dhaabaniif jaarsolii biyyaa gaafachaa turan keessaa pirezidaantiin waldaa Maccaaftuu Lamaa obbo Dirribii Damsee isaan tokkodha. Obbo Dirribiin haala itti amma miseensonni hooggansaa kunneen mana hidhaa keessa jiran yeroo ibsan. Warra Kennasaa Ayyaanaa, Mikaa'el Booran, Battee Urgeessaa, Gadaa Gabbisaa, Gadaa Olgirraa, Daawit Abdataa jara kana mana hidhaa poolisii Burraayyuutti deddeebinee gaafannee kadhaamee kan akkaminaan nyaatan taasifamaniiru. Sayyuugaa gulukkosii fudhatanii isa booddeedha kan nyaatanii. Hooggansi kunneen kan nyaata lagataniif haqa barbaacha mirgi namummaa isaanii sarbamuun akka ta'e nutti himaniiru jechuun obbo Dirribiin ibsaniiru. Egguma hidhamnee waggaa 1.6 keessatti mana hidhaa 10 inni kun kurnaffaa keenyaa jedhan. As nu dabarsuu achi nu dabarsuu nu soobuu hin eegamtu jedhu mana murtii dhaqxu nuun jedhu manni murtii erga bilisa nu baasee ji'a jiraatu darbee. Kanaaf mana handaaqoo keessatti nu hidhu duuneetuma hobbaafannaa Oromoodhaaf wareegamnaa maaliif nutti haasawuu yookaan nutti murteessanii guyyaa mana hidhamtu nuun hin jedhanii yookaan nun baasanii. Akkuma namni iddoo keenyallee baree dhufee nu gaafanne immoo bakka sagalitti nu jijjiiru. Kana inuma hobbaafannaa aarsaa taana jenneetu nyaata lagannee jedhan. Obboleessa obbo Lammii Beenyaa ta'uu kan ibsan obbo Firaa'ol Beenyaa gama isaaniitiin waa'ee lagannaa nyaataa hooggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti argaman taasisan yeroo ibsan. Nyaata jalqaba kan uggure mootummaadha. Akkaataa barbaachisaa ta'etti nyaanni galuu fi gaafa diduu isaan keessaa walakkaan isaanii nu qubsatu. Nyaati fayyaa isaaniif akkaataa barbaachisuun argachaa hin turre. Sanumayyuu maatiin kallattiidhaan waanuma danda'u iyyuu kennaaf hin turre mootummaan waan sana ugguree ture jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraayyuu nyaata kana kan dhowwee mootummaadha malee isaan miti jechuudha. Nyaata isaan barbaachisu argatanii akka hin nyaanneef mootummaan gaafa ugguru haala sanaan immoo itti fufuu hin dandeenye waan ta'eef akka kanaan jiraachuu keenyarra jedhaniiti mootummaa guututti waan nyaata lagachuu kana itti seenanii jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraayyuu jalqaba nyaata akka isaan hin nyaanne mootummaatu kawwee jechuudha. Mirga isaanii sana kabachiifachuudhaafidha amma isaan nyaata barbaadan nyaata maatiin isaaniif dhiyeessu kana argachuufidha jechuudha. Jalqabayyuu guutummaa guututti waan gama mootummaatiin guyyaatti qarshii 20 herregaafi turan shayii tokkoof daabboo tokko jechuudha jirri kuni. Sana guutummaa guututti irraa of ugguraniiti guutummaa guutuutti mirga isaanii kabachiifachuuf akka kanaan fuuldura keessan jiraachuurraa du'ullee nu wayya waan jedhutti seenanii. Odeeffannoo jiruun miseensonni hooggansa adda bilisummaa
bilisummaa Oromoo lagannaa nyaataarra turan. Nyaata kan nyaachuu eegalan yoo ta'u kanneen baay'ee dhukkubsatanii wal'aansa fayyaa olaanaa barbaadan jiraachuus hubanneerra jechuun obbo Dirribiin eeranii jiru. Innasaa yaanaa kiiloo 17 qannasee kiiloo 17 jechuun nam tokko mataan isaa baay'een isaanii kiiloo 10 amma 17tti kan qannasan. Namummaa dhaabanii gogaa fi lafee isaanii walitti jira ture yeroo namni arginu. Garuu battee Orgeessaa tiruu isaa irratti hepatitis dhukkuba jedhamtu irratti argame. Kun immoo yoo yeroodhaan yaalame malee balaa qabaa. Dhukkubni kan nama biraatti illee darbuu danda'a. Yaalamanii yaada jedhu itti mane. Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hoggansi adda bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraarra jiran hedduun isaanii waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u namoonni hedduun kan manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha farra shororkeessaa fi dhimmoota heera mootummaa kaan bilisaan kaan immoo wabiidhaan akka isaan bahaniif murteesse ta'uu maatiin hidhamtootaa kan ibsan yoo ta'u baatii ja'aaf garuu gaaffii tokko malee naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti manneen hidhaa jiranii fi qajeelcha poolisii jiran keessatti hidhamanii akka jiran eeraniiru. Dhimma hidhamuu hoggantoota adda bilisummaa Oromoo fi haala amma isaan itti mana hidhaa keessa jiran ilaalchisuudhaan biiroo haqaa Oromiyaa, Koomishinii Poolisii Oromiyaa, Biiroo Nageenyaaf Bulchiinsaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa akkasumas Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne yeroo itti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Ukireen haala agarsiisaa jirtuun qalbii addunyaa hawataa jirti. Afrikaa keessatti illee gama dinagdeen hidhata ishee durii jabeeffattee jirti. Warreen gama dhiyaas itti dhiyeenyaan hordofaa jiran kanarratti gabaasaalee oduu gabaastonni VOA ergan bafa qaaduutu cuunfee dhiyeessa. Amajjii darbee fonqolcha aangoo Burkina Faasoo keessatti raawwatame hordofuudhaan alaabaan Raashaa mul'achaa ture. Birraa darbe keessa suurri bahe tokko loltoonni Riippaabilikii Afrikaa walakkeessaa Seentiraal Afrikaa Riippaabilik yommuu siviilota ittisan akka loltoonni Raashaa dugda duubee isaanii jiran mul'isa. Ragaaleen kun mallattoo mul'ataa hirmaannaa Raashaa isa ardii Afrikaa irratti dabalaa dhufe kan agarsiisanudha. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin yaa'ii Raashaa fi Afrikaa isa bara 2019 hoggantoota siyaasaa fi diinagdee hirmaachise irratti imaammata alaa biyya isaanii keessatti Afrikaan akka dursa qabdu ibsaniiru. Yaa'ichi michooma Raashaa fi Afrikaa keessatti mala marii haaraa akka uume waliigalteerra geenyeerraa jechuudhaan dubbatanii turanii Putiin. Yaa'iin lammaffaan onkoloolessa keessa Seent Pitersberg keessatti taasifamuudhaaf karoorfame. Inni jalqabaa handaara galaana gurraachaa irratti kan argamtu magaala Soochii keessatti taasifame. Dippiloomaasii akkasumas waliigaltee meeshaa waraanaa, qonnaa, enerjii fi kanneen biroo doolaara biliyoonii hedduutti tilmaamamu maddisiiseera jechuudhaan dhaabbanni yaa'icha qindeesse Roos Koongirees Faawundeeshin jedhamu himeera. Mooskoon firooma bara sirna sooshaalistii biyyoottan Afrikaa waliin ture isa bara 1991 kaasee kufuu jalqabee booda ardicha gallakkiftee baate. Yeroo ammaa walitti dhufeenya ala sana ture haaromsuu jalqabdeetti. Raashaan firooma dhimma siyaasaa fi dhimmoota biroo isa warreen biyyoottan lixaa irratti xiyyeeffataniin ala kan ta'e uumuudhaan Afrikaatti deebi'aa jirti. Yuunivarsiitii Seeton Hool keessatti daayirikteera qorannoo Raashaa kan ta'an Maaksiim Maatuseevi yaada kennaniin akkana jedhu. As did the Soviet Union before, an alternative vision. Akkuma Soviet Union gochaa turte amma Raashaan biyyoottan Afrikaatiif ilaalcha addaa dhiyeessaafii jirti. Wanti ilaalcha Soviet duraaniif Raashaa ammaa wal fakkeessu mormii biyyoottan lixaa irratti qabanidha. Babal'achuun milishoota finxaaliyyootaa warreen islaamummaa lallaban akkasumas hoggorri biroo Afrikaa keessatti heddummachuun isaa akka loltoonni Raashaa miila isaanii galfatan gargaareera. Haalli kun Maalii keessatti sababa jihaadistootaatiin loltoonni Firaansis akka seenanu karaa baneera. Akka xiinxaltoonni lixaa jedhanitti waraanni dhaabbilee dhuunfaas ajandaan Raashaa akka ol ka'u gargaareera. Kunis waraana dhuunfaa isa maqaa Waagneer Group jedhamuun beekamu isa saa'iba Vilaadimiir Puutiin Yuvgeenii Pirigoozihiniitiin to'atamu kan dabalatudha. Vilaadimiir Puutiin dhaaba dhuunfaa kanaan walitti dhufeenya kamiiniyyuu akka hin qabne himuudhaan haalaniiru. It is not the state. It is private business with private interests tied to extract. Dhaabbatichi kan mootummaa miti. Qabeenyaa dhuunfaa kan fedhii dhuunfaa waliin wal qabatedha. Humna enerjii yookaan annisaa maddisiisu. Hojiiwwan biroo kanneen akka warqeef dhakaawwan qaqqaalee oomishuu irratti kan bobba'edha. Dhaabbata qorannoo The African Center for Strategic Studies jedhamu isa qaama ministeera ittisa Yuunaayitid Isteetsi ta'e
kan hooggananu Joseph Seagal yaada Puutiin irratti waliin galan. Every place we've seen Wagner deployed around the world and in addunyaadhaaf Afrikaa keessatti bakkawwan Wagner bobba'e kamittuu akka arginetti Liibiyaa, Sudaan, Moozaambiik, Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa yoo ilaalle humna diigumsa uumedha. Akka Seagal dabalanii jedhanitti loltoonni dhuunfaa warreen bitaman meeshaa Raashaan hoggansa dadhaboo Afrikaa irraa bu'aa dinagdee fi kanneen biroo ittiin argattudha. Loltoonni kun warreen taayitaarra jiru gargaaruu malee lammiilee biyyattii gargaaruudhaaf akka hin taane kan dubbatan Joseph Seagal Raashaan loltoota bitaman bobbaasuudhaan odeeffannoo dharaa facaasuu, filannoo keessaa harka galfachuu, meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan bu'ii biroo argachuu fi waliigaltee dhoksaa taasisaa jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa Riippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa miseensota waraana dhuunfaatiin raawwatame ibsu qorachaa jira. Karaa biraatiin immoo waraanni dhuunfaa Raashaa akka tiksitoota sabaa ta'an ol kaasanii dubbachaa jiru. Kunis fonqolcha aangoo bara 2021 raawwatame irratti xiyyeeffatee fiilmii The Trust jedhamu keessatti agarsiisameera. Fiilmichi Riippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti hojjetame kun gargaarsa maallaqaa michuu Puutiin kan ta'an Yevgeny Prigozhiniitiin Maalii keessatti bara 2020 fonqolcha aangoo warreen raawwatan akka loltoota isaanii leenjisanii fi waraana Raashaa fayyadamaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay garuu loltoonni sun warreen Wagner Group jedhamanu akka ta'an dubbatu. Maalii keessatti yemmuu simannaan loltoota kanaaf taasifamaa ture alaabaan Raashaa akka afarsamaa turee fi dhimma nageenyaa irratti akka diddaan uummataa mul'ate dubbatu. Niyaageel Bakayoko ogeessi siyaasaa Paariis keessa jiraatan jaarmiyaa miti mootummaa African Security Sector Network jedhamu isa dhimma haqaa fi nageenyaa irratti hojjetu kan hooggananudha. Akkana jedhu. 2013 the Malian population were enthusiastic. Bara 2013 yemmuu warreen Faransaay biyyattii seenan lammiileen Maalii hunduu miira gaariidhaan simatanii turan. Har'a immoo as jiraachuu hin qaban jechuudhaan yemmuu morman argitu. Dhugaa dubbachuuf waggaa 2 fi sanaa ol keessatti wanti Faransaay irratti raawwatame yoo Raashaa irratti raawwatame nan dinqisiisu. Biyyoottan Afrikaa firummaa biyyoottan dhuunfaatii waliin qaban dhiisuudhaa fi fedhii agarsiisaa jiru jedhu Bagayokoon itti dabaluudhaan. White House yaa'ii United States fi Afrikaa isa marsaa lammaffaa dhuma bara kanaa keessatti taasisuudhaan karoorfatee jira. Gamtaan Awurooppaa investimentii bu'uura misoomaa haaraa $100 miliyoona 100 fi miliyoonii 72 akka hojiirra oolchuu himeera. Sochii dhaabbata Chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhuun dorgomuudhaaf. Chaayinaan karaa dinagdeetiin michuu Afrikaa ishee guddoodhaa jedha gabaasni gabaastota VOA'tiin walitti dhufeenya Raashaatii fi Afrikaa ilaalchisee qophaa'e.